Hayyee daawwattoota qophii faana artii. Kun kutaa lammaffaa nuti gaaffiif deebii barreessaa Galataa Tamasguu waliin goonedha. Kun hordofaan afeerraa keenya. Bakki nuti argamnu galma magaalaa Naqqamtee keessa jira. Odaawwan Oromoo shanantu dudduuba keenya jira. Inni jalqabaa odaa bultum, odaa nabee, odaa bisil, odaa bulluq, odaa roobaa fi suurawwan gootota keenyaati hedduu keenyatti argama. Kutaa lammaffaa nuti barreessaa Galataa Tamasguu wajjin goone itti fufna. Kutaa jalqabaa keessatti waan hedduu akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas nu faana tura. YouTube faana artii subscribe, like godha. Artii keenya waliin taanee guddisna. Biyyi artiin isaa kufi yeroo hunda kufaadha. Kanaaf artii keenya guddisuun dirqama hunduma keenyaati. Nu faana ta'a. Kutaa lammaffaa keenyatti fufna. Gosoonni barreessuu hedduutu jiru. Galataan maaliif asoosama filate? Akkuma kutaa jalqabaa irratti kaasnee turre an asoosama kanan filadheef dhuguma akkuma ta'etti gosoonni barreeffamaa hedduu jiru. Walaloon jiru, seenaan jiru, asoosamni jiru. Sana keessaati kanin asoosama filadheef inni guddaan wanta keessa kee jiru tokkoo fi wanta dhugaa hawaasa keessa jiru tokko baasuudhaaf jarreen kana lamman kan wal duukaa deemsuu danda'u asoosamadha. Asoosama bifa asoosamaatiin dhugaa dubbatta, bifa asoosamaatiin wanta keessa kee jiru dubbatta. Yeroo baay'ee namootaafis kallattii isaan barbaadan tokkoon kan isaan dhugeeffachisuu danda'u tokko ragaa qabatamaadha jedhee kanan fudhadhe tokkotu asoosamadha. Wanta keessa koo jiru utuu walaloodhaan dhiyeessee jiraadhe namoonni hundumtuu akkaataatti walaloo dubbisan tokko miti. Wanta jechuu barbaade sana hin hubatanii ammoo yoon gara seenaatti deebise immoo wanti achi keessa jiru dhugaan suni seenaa qofa ta'a gatii ta'eef kanaaf jarreen kana lamman kan wal duukaa deemsisu asoosama gatiitiif asoosama kana filadheen gara barreeffamaatti hin galee jechuudha. Dhugaa keessa kee jiru, dhugaa hawaasa keessa jiru, dhugaa jiru. Akkaataa ittiin qorqalbiin dubbisaa tokko gara tokkotti luucca'ee dhugaa sana hubachuu danda'u. Kanaan ibsuu barbaade natti fakkaata. Gaariidha. Kitaabni asoosamaa tokko kitaaba asoosamaati jedhamuuf maal ta'uu qaba? Waan akkamii of keessaa qabaachuu qaba? Kitaabni asoosamaa tokko kitaaba asoosamaa jedhamuuf wantoota gurguddoo lama of keessaa qabaachuu qaba. Dhugaa lafa jiru tokko qabaachuu qaba. Dhugaa lafa hin jirre tokko qabaachuu qaba. Dhugaa lafa jiru gaafan siin jedhu lafa kaatee wanta tokko kireetiivitii yookiin immoo uuma ofii keetiin wanta barreessitu qofa otoo hin taane waa'ee hawaasa tokkoo waa'ee naannoo tokko barreessita yoo ta'e dubbisaan kitaaba sana dubbisu tokko lafa sana gaafa dhaqu dhugaachi keessa jiru tokko argachuu qaba. Waa'ee biyya tokko barreessita yoo ta'e yookiin dandeettii biyya tokko barreessita yoo ta'e dhugaan sun achi keessa jiraachuu qaba. Inni lammaffaa immoo bakka buustee bakka bu'umsaan yoo maqaa namootaa dhooftee barreessita ta'e wantoota hin jirre sana akka isa jiranitti goote dhugaa sana wajjin wal keessa gashiteetidha. Akka namaaf galutti barreessita. Kanaaf asoosama wanta gurguddoo lama of keessaa qaba. Mata dureen kitaaba kee qaanqatti jedha. Maal jechuudha? Egaa mata dureen kitaaba kootii qaanqatti jedha. Yeroo baay'ee an mata duree kana adda godheen fudhadhe. Barreessitoota hedduu yoo ilaalte raatte mata duree masaan laatanirraan kitaaba sana dubbistee xumurta. Maalii fi qabiyyeen kitaaba sana keessa jiru mata duree sana qofadha. Mata dureen sun illee sookoo yookiin soorgoon qabu ifa galaa akka jirutti nam tokko lafarratti mata duree sana gaafa argu kitaaba sana dubbisee darba. Yeroo baay'een akkasidha. Mata duree isaa ilaaluudhaan kitaaban dubbisa. Mata dureen koo immoo kanarraan akkamitti adda ta'uu qaba kan jedhu yaade qaanqatti waan ta'edhuma kana maal jechuu akka barbaade namootaaf galaan turre maalummaa isaa keessa galanii yoo dubbisan dhugaa jiru kan argachuu danda'u. Egaa walumaa galatti namoonni dubbisanis gati jiraniif qaanqatti jechuun wanta akka gubaatti fudhadhanii gubaan sun maal akka ta'e gubaan jireenyaa jira, gubaan siyaasaa jira, gubaan hawaasa keessatti wantoonni jiraatan garaagaraan jiru. Kanaaf isa kana fudhachuudhaan mata dureen koo kun qaanqatti ta'uu qaba jedheen fudhadhe akkas. Galatoom qola kitaaba kee irratti kan mul'atu maal guutummaa kitaaba sanaan ibsa jettee yaadda? Mee waa'ee qola kitaaba sanaa? Egaa qolli kitaaba kootii yoo xinnaate si'a 5 ol hojjetameera.
namoota qoola kitaabaa sana hojjetaniif akka hin galleetti itti galeef maalummaan qoola sanaa. Kanaaf akka hin galle isaaniif galee jechuudha. Akka hin galle isaaniif gale qoolli suni namootaan qaanqatti wanta jedhu kana qoola kitaabaa naaf hojjedhaa gaafa jedhu hin galuuf ofii koon qaanqatti jechuun maal jechuu akka ta'e eegan hubachiisee booddee dalaguuf yaalan sanayyuu akka hin barbaadetti naaf hin goone. Egaa sanas haa ta'u kana qoolli kitaaba sanarra kan ba'e wanta fedhayyuu miti haa ta'u garuu egaa dhugaan jiru qoola irratti otoo hin taane keessa isaa irrattidha. Kanaaf wanti achirra jiru sun irra macii yookiin immoo akka fiimii ittiin kan ta'edha. Mata duree sana wajjin akka inni ibsuufin mata duree sana fudhadhee mata dureen sun immoo qoola sana ibsa qoolli sun immoo mata duree sana ibsa. Galatoom guutummaan kitaaba sana maalirratti xiyyeeffatee barreeffame? Egaa jalqabarra akkuma kaasuu yaallee kan inni irratti xiyyeeffate hawaasa keessatti xiyyeeffate jalqabarra akkuma sii kaasee godina Wallagga Ba'aa hangar guutee sana giddu galeessa jiraachuu godhachuudhaanidha. Dhugaachi keessatti dhokate tokko hin arge. Egaan kan dhaladhe achittiin dhaladhe magaalaa Naqamteettiin guddadhe. Haa ta'uyyuu malee kitaaba kana barreessuuf kaka'umsa horachuu korraan kan ka'e naannoo sanallee deemee dhugaachi keessatti jiru tokkoof immoo dhugaa hawaasa jalaa dhokate tokko walumaa galatti sabni Oromoo saba akkamii akka ta'e ilmaan isaa beelessee orma nyaachisaa ofiisaa lafa bulee uummata beelee kan biraamoo siree isaa irra busha uummanni Oromoodha amma kana gara laafisa akka ta'e illee garuu gara laafisa haa ta'uyyuu malee qomoon adda biraa namoonni adda biraa garuu uummata Oromoo akkasitti nu hubanne akka inni nama nyaataa ta'e akka inni nama balleessu nama ajjeesu tokkotti gatii fudhataniifin dhugaan jiru kun maaliif kallattiin qabatu tokko kan jedhuraani dhugaa hawaasa keessa jiru tokko bakkee baaseen hawaasa sun akkasitti dhakkaataan jireenya hawaasummaa kan jedhu tokko giddu galeessa godhachuudhaan gola hedduun seene kitaaba sana wajjin wal qabate. Dubbisaan kitaaba kana dubbisu kitaaba kana irratti maal baruu danda'a? Kitaabni kun immoo rakkoo akkamii hiika jettee yaadda? Egaa kitaabni kun rakkoo hiika. Utuun hin jedhin kitaaba kana barreessine rakkoo hiika jedheetiin barreesse. Rakkoonni hiiku tokko hawaasi uummati Oromoo naannoo tokko jiraaturraa jaalala akkamii sabaaf sablammii adda biraatiif qaba kan jedhudha. Baay'inaan namoonni kitaaba sana namoonni dubbisanii naannoo sana dhaqanii namoonni hin beekne biyya sana dhaqanii namoonni hin beekne uummata Oromoollee namoonni hin beekne biyya garaagaraa namoonni jiraatanillee hawaasi kun dhuguma jaalala akkasii sabaaf qabaa walii isaatiif akkas qabaa sabaaf sablammii adda biraatiif jaalala akkasii qabaa kan jedhu tokko akka isaan hubatanii fi barumsa xinnoo kana hin baru jedhee yaadeen gara kanatti hin fide jechuudha. Galatoome kitaabni kun kitaabota adda biraarraati maalti adda isa godha? Kitaabota adda biraarraa wanti isa godhu kitaaba ta'uusaadha. Kana gaafa siin jedhu ergama mataasaa qaba. Barsiisa mataasaa qaba. Kitaabonni adda biraa gaafa ilaaltu dandeettii nama tokkoon qofa yookiin immoo ga'umsa isaaniitiin qofa kan barreeffaman jiru. Ga'umsa mataasaa barreessitootaan kan barreeffaman akkuma jiran immoo kan namaallee fudhanii kan barreessan hin jiraatu. Inni kun garuu guutummaan guutuutti kitaaba sana barreessuudhaan akkasumas wantoota tokko tokko akka tasaa ta'ellee dhugaa jiru tokko achi keessa jiru hin beekta. Gulaalaan kan kosidha. Isa kanaaf kitaabonni sun kitaaba biraarraa wantoonni adda godhu dhugaa lafa jiru tokkoo fi asoosama mataasaa danda'e dhugaa jiru sun dubbata bifa asoosamaatiinis namoota hin barsiisa. Guutummaan guutuutti asoosama miti guutummaan guutuutti seenaa dhugaas miti jechuun barbaada. Baay'ee galatoomi. Kitaaba kana utuu hin maxxansiin dura bara kam barreessite hamma immoo lafa ture utuu hin maxxansiin dura? Kitaaba kana barreessee qofa otoo hin taane mana maxxansaa gashee waggaa 2 lafa ture. Akkuma beeknu kitaaba sana jalqabaa qabee nan barreessan ture gara haayiskuulii gaafa dhufu kitaabota hedduun barreessa. Kitaabota barreesse keessaallee kitaabota namni itti tolee nan jalaa fudhateellee naan deebisiin hafe jira barreesse. Akkasumas mana maxxansaa gasheellee waggaa 2 ture. Haaluma tokko tokko hojii wal qabatee naanguutiin turan yeroo sanatti yeroo hin jedhettis naaf hin maxxanne. Kanaaf walumaa galatti waggaa 2 lafa ture jechuun ni danda'a. Waggaa 2 lafa ture. Sababni kun ta'eef maali? Maaltu si rakkise? Egaa barreessaa maaltu si rakkise jechuun irraa inni kun jechoota barreessitoonni hundiyyuu beeku.
kitaaba tokko barreessitee lafa kaa'uudhaaf kan si hubatu si qofadha. Kitaaba tokko gaafa barreessitu namni adda biraan si hubachuu dhiisuu danda'a. Hawaasni maatiin ati keessa jirtu gaafa barreessaan ta'a kitaaba maxxansattu isaaniif hin galu baay'inaani. Namoota kanaaf amma inni galutti immoo kitaaba sun dirqama turuu qaba. Yoo isaaniif hin galu ta'ellee guyyaa isaatti maxxanuun isaa gatiin nafneef kanaaf sa'aatii sanatti barataa gatiin ture barumsa irra gatiin ture namni yoo na deeggare malee kitaaba kana maxxansuu hin danda'u. Kanaaf deeggarsa dhabuu qorraan kan ka'e amma kana waggaa lama kennu tursayyuu dhumarratti garuu murtootti hin galee na danda'amu taanaan maateriyaal yookiin immoo wantootan barruuleedhaaf itti fayyadamu yuunivarsiitii keessatti ittiin fayyadamu sanallee gara qarshiitti jijjiiree maxxansa kan jedhu wayii tokkoon fudhadhee akkasumas hiriyoota garaagaraan qabu qarshii akka isaan na deeggaraniif mana isaaniin gadhaquutti hin gaafadhee namoonni hedduunis na deeggaraniiru. Egaa isaan na deeggaranii humna naa laatanii booddamoo wanta harka koo jiruurraan gara qarshiitti jijjiiruudhaan illee kitaabni kun akka maxxanuun godhee murtoon ofirratti fudhadha jechuudha kitaaba kana maxxansuuf. Maaliif kitaaba tokko maxxansuuf yoo kaate murtoo ofirratti fudhachuu qabda jalqaba. Murtootti fudhattu sana kallattii ittiin maallaqa argattu tokko barbaaduu qabda yookiin namoota firoota dhiyoo kee jiran gaafachuu qabda yookiin immoo wanta harka irra jiru tokkoon gara murtootti galuu qabda. Ani isaan kana godheen akka inni maxxanfamu godhe jechuudha. Dhugaadha baay'ee nama ajaa'iba murannoo ati Artiin Oromoof qabdu. Kitaaba kanarraati bu'aa maalii argatte? Maalummaa kasaarte? Kitaaba kanarraati bu'aa hedhamee namoonni yeroo baay'ee bu'aa maallaqa qofa laalu. Kan kitaaba kanarraa bu'aa nan argadhe sammuun koo nagaa ta'e. Kitaaba kanaan utuun hin maxxansiin dura iddoon dhaqu iddoon taa'u hundumaatti waa'ee kitaaba kanaa yaada. Gaafa irra fullee waa'ee kitaabaa yaada. Amma garuu maallaqa isaa caalaatti mental satisfaction isa jedhamu yookiin immoo gammachuu sammuun argadheeranii. Kitaabni kun hawaasa biraan ga'ameera. Kallattiin haa ta'u kallattiin hawaasa bira ga'ame dubbistoota irra cuba xinnoo tokko isaaniitti laadheera. Kanaaf seenaa kudhaan madhee gatiin jiru fansa kanatti gammadaadha. Dhaloota keessaa akkasa tokkotti gatiin nuuf ilaalu. Bu'aan kee seenaadha jechuudha. Bu'aan koo seenaa. Kitaabni kamii dogoggora ni qaba. Dogoggora ni qaba. Tumuu beekanii akka tasaa dogoggoruun ni jira. Tu sirreessuu danda'anii jira. Tun beekin kan dogoggoramu jira. Erga mana maxxansa gashiin illee dogoggorri yeroo itti ba'u jira. Waan ofii kee barreessite yoo gulaalaa bira geessitu gulaalaan dogoggora sitti deebisuu danda'a. Dogoggorri hedduu mudachuu danda'a. Erga maxxanfamee uummata bira ga'e dogoggorri ati agarte jira akka ofii keetti sisaa ta'u gulaalaas haa ta'u dogoggorri jiru uummata sabaaf saba walitti buusu dubbisaa mufachiisu wanta akkasii jira yoo kun jiraate dubbistoonni kee akkasitti hin qabamnee fi yookaan akkasitti isaan sitti hin qabamnee fi akka dhaamsaatti kanatti isaanitti himuu dandeessu amma maxxansa lammaffaatti jechuudha. Dogoggorri ati agarte jira. Egaa dogoggorri nama mufachiisu jedhee kanan barreessitti yaade hin jiru. Sana garuu kan yaada naa laatu hawaasa kitaaba sana dubbiseedha. Amman namoota irraa yaada fudhadhetti garuu kitaabni sun kitaaba ajaa'ibaa kitaaba jaallatamaa akka ta'eef maxxansi lammaffaallee akka itti fufuuf illee namoonni na gaafatan jiru. Sabaaf sablammii mufachiisuuf dubbistoota mufachiisuu keessatti guutummaan guutuutti jira jedhee yaadu. Ani akkasitti isa sanarraa of eeggataa gatiin barreesseef karaa kana homaan rakkoon tokko yoo hin jiru jechuun barbaada. Ayyee galatoomi. Egaa kitaaba tokkittii kana maxxansuuf rakkoo hedduu agarteetta. Dhugumatti rakkoo hedduu agarteetta jireenya keessatti rakkoo nama mudatu hedduudha. Artii Oromoo keessatti namni nama hubachuu hin danda'u. Innis kunis rakkoodha. Maatiin nama hubachuu dhiisaa inni kunis rakkoodha. Hiriyyaan nama hubachuu dhiisaa inni kunis rakkoodha. Baay'ee rakkoodha. Garuu rakkoon haa jiraatu malee rakkoo kana moote kitaaba kana maxxansitee uummata biraan ga'uu dandeessita. Gaarii fi yaraa agarteetta. Galataaf akka barreessaa tokkotti jireenyi maali? Maal jettee hiikta? Addunyaa barreeffamaa keessatti jireenya jechuun barreessaa jechuudha. Kana gaafa siin jedhu barreessaan tokko jireenya inni jiraatu barreeffama isaa sana keessattidha. Bu'aa bahiin barreessaa tokko rakkoon si mudateera jechuudha. Rakkoon si mudannee yoo gaafatteera salphata. Barreessaan kamiyyuu akkuma waliigalaatti yoo ilaalte barreessaan rakkoon na mudannee tokko hin jiru.
gaafa yaada gumee sanaa fudhatturraa kaastee barreessiturraa kaastee maxxansiturraa kaastee gabaarra oolchiturraa eebbasaarraa amma kanatti rakkoo matu si mudatarraan kana fi rakkoon ati barreeffama keessatti agartu sun immoo rakkoo si jabeessudha malee rakkoo si kuffisu miti rakkoo garaagaraa agarta rakkoon sun immoo mudannoo barreeffama yookiin kitaaba kee jalqabaa keessatti si mudatan sun kitaaba lammaffaa irratti akka of eeggattuuf wantoota baay'ee akkati sirreessituuf yookiin immoo sheeppi gootuuf kan si gargaaraan dhagatite barreessaan rakkoo qaba rakkoon isaa garuu kanatti dubbachuun hin ulfaata walumaa galatti mudannoo garaagaraa hedduutu jira jechuun barbaada. Artiin Oromoo akka barreessaa tokkotti eessaa ka'ee eessa jira? Garamitti immoo deemaa jira? Akkamitti ilaalta? Artiin Oromoo tokko eessaa ka'ee eessa deemaa jiraan gama kootiin gaafa ilaalu ka'ee deemaa jiru ka'ee dhaabataa jira Artiin Oromoo keessumaa gara barreeffamaa kanatti gaafa ilaaltu hin ka'ee daaddeetu deemaa jiru wanta dhaabataa jiru tokko natti fakkaate barreessaan humnaan baay'achaa jira qulqullinni achi keessa jiru immoo humnaan xiqqaachaa jira kitaabni tokko yookiin artiin uummata Oromoo tokko karaa barreeffamaa guddachuudhaaf immoo kallattii hundaan guutuu ta'uu danda'uudhaa qaba kanaaf kitaaba yookiin immoo asoosama artii ka'e kana immoo itti fufsiisuuf dhaloota kallattii hundumaan maachurri ta'an yookiin dhaloota kallattii hundumaan bishaatan ta'uu qaba kanaaf artiin sun hin ka'ee daaddee galee dhaabachaa jira ammayyuu barreessaan haa baay'atu malee qulqullinni taateewwan wantoota isaan fudhatanii kitaaba sana keessatti barreessan sun wanta garaa nu ga'u miti dhugaa dubbachuuf kitaabota kanaan dura barreeffamantu irra caalaa humna qaba kitaabota amma kana kan koo dabalatee barreeffamanii jiran kanarra kana itti fufsiisuudhaaf immoo dhaloonni kun jabinaan ka'uudhaa qaba kanaaf artiin Oromoo achii ka'ee dhaabataa jira daaddee deemuuf jechuun barbaada. Artiin Oromoo kufee jira. Rakkoo artii Oromoo kufuuf kan sababa ta'e maali? Rakkoo artii Oromoo kufuuf kan sababa ta'e artiima sana keessa kan hojjetudha yookiin immoo barreessaa yookiin immoo isaan kanadha. Haa ta'uyyuu malee hawaasni artiin Oromoo akka kufuuf sababa guddaa ta'eera. Kana gaawan sin jedhu barreessaan tokko barreessee wanti sun gabaarra isaaf hin oolu gurguruu taanaan hamilee hin qabu. Jireenyi namni addunyaa kana jiraatu hamilee jiraata. Kitaabni barreeffame tokko namni jabaadhu siin jedhu hin jiru taanaan namni si cina hiriiru tokko hin jiru taanaan kitaaba hawaasa kanaaf itti gumaachite tokko hin dubbifamu taanaan inni sun barreessitoota hamilee buusaa barreessitoonni utuma barreessanii karaatti akka isaan dhaabatan abdii kutannaa keessa akka isaan galan isaan godha gatiteef hawaasi dubbisuu dhiisuu isaatiif sababa mataa isaa dandeedha. Hawaasa akka inni dubbisamu immoo dogoggoroonni yookiin immoo wantoonni nama dhugan namatti tolan kitaaba keessaa dhiburraan kan ka'e hawaasi karaa isaa dubbisuu dhiisee kanaaf hawaasa bira jira barreessaa biras jira kanaaf artiin Oromoo kanadha kufuu isaatiif sababa guddaa kan ta'e. Furmaanni jiru barreessaan itti gaafatamummaa guddaa jalqabatti ofitti fudhata. Wantoota inni barreessu jiru kuni akka kitaabota asoosamaa yookiin akka kitaabota kanaan dura barreeffamanii irra caalee wanta nama hawwatu tokko wanta nama barsiisu tokko yoo ta'u kanarratti barreessaan xiyyeeffachuu qaba. Hawaasni immoo kitaabota barreeffaman kana dubbisee yoo dubbisu ta'ee kitaabota kana bitee ol kaa'uu qaba seenaadhaaf dhalootaaf bitee ol kaa'uu qaban jedha. Kana yoo wajjin goone waliin taanee goone artiin Oromoo dhimma hin guddanneef tokko hin qabu qixa yaadamne sana dhimma ittiin geenyeef hin qabu jechuun barbaada. Ayyee baay'een si galateeffadha. Ani gaaffiin qopheeffadhee dhufee guutummaan guututti xumureera. Ati immoo gaaffii ani hin kaasne kan saba koo fayyada jettu yookaan kan irraa baratamuu qaba jettee yaaddu yoo jiraate fi akkasumas namoota galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte carraa siifan kenna. Egaa xumura irratti wantoota jechuu barbaadu barreessitootaaf uummataaf hin ergaa dabarsaa. Barreessitoonni filannoo isin qabdan barreessuu qofadhan jedha. Abdii kutachuu waan ta'eef addunyaa barreeffamaa keessa hin jiru. Argattanis dhabdanis kitaaba barreessaa isiniin jechuun barbaada. Yoo barreessitan dhugaa keessan jiru tokko bakkee baastu, dhugaa keessan jiru tokko gara hawaasaatti baastu, filannoo isin qabdan barreessuu qofadha. Ammas barreessaa, boris barreessaa isiniin jechuun barbaada. Hawaasi keenya immoo barreessaa keessan jajjabeessuudhaaf kitaaba bitaa dubbisaa. Wantoota barreessitoota qeeqxan yoo qabaattan illee kitaaba sana dubbisuudhaan qeeqama gatiteef kitaaba sana dubbisaati barreessitoota qeeqaa kanaan walii wajjin yoo deemne gara fuulduraatti deemuu dandeenya jedha. Xumura irratti faana artiidhaaf
hundaaf dhaamsaan qabu yoo jiraate mul'ata kana keessa isaaniitti dhufee wanta kana barreessitoota, weellistoota akkasumas namoota garaagaraa dhimma artii irratti quuqama qaban sana bakkee baasuuf xiyyeeffatanii ka'uun isaanii anaan daran na gammachiiseera. Wantan bara koo keessatti inni dhaquni. Kanaaf hawaasi jajjabeessuu qaba, faana artii jajjabeessuu qaba. Faanni artii kan qabu hawaasadha, hawaasi kan qabu faana artiidha. Dhugaa jiru tokko bakkee baasuudhaaf immoo kutatanii honnatanii waan ka'an gati ta'eef isinis karaa keessan kallattii mataa keessaniitiin deggara cina dhaabadhaa wal malee maal qabna jechuun barbaada. Kanaaf faana artii guddaa godheen sin galateeffadha. Galatoomaa. Kutaa tokkoof lammataa Bareessaa Galataa Tamasguu waliin goone xumurree jirra. Torbaniin yeroo hundumaa barreessitoota fi namoota artii keessatti qooda fudhatan hundumaa kan isiniif qabannee dhiyaannu ta'a. Qophiilee keenya hordofuuf YouTube keenya subscribe, like gochuun, Facebook keenya like, share gochuun faana artii daawwadhaa. Ani qopheessaan qophii kanaa Iyyaasuu Tarrafaan jedhama. Artiin biyya tokkoo kufe jechuun biyyi sunis kufe jechuudha. Artii keenya waliin taanee haa guddifnu, waliin taanee haa guddifnu. Isa baay'ee mi'aa faana dabarsuu keef hedduu si galateeffannaa. Galatama.